Akkam jirtu hordoftoota maatii YouTube chaanaalii koo nagaan koo bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Qophii koo har'aa keessattis waa'ee kooddota dhokatoo yookiin kooddota baay'ee nu barbaachisan jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhee shantu jira. Kooddiin kun kooddii namni hundiyyuu yoo barate gaariidha jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kooddiin kun faayidaawwan adda addaa qaba. Akkasumas yoo kooddii kana hin beeknu ta'e miidhaa guddaa nurraan gahuu danda'a moobaayilii keenya irraa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akka waa irraa baratan abdii guddaan qaba. Kooddiin kun baay'ee isin fayyada. Hiriyoota keessanis maatii keessanis sheerii gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas waan irraa hubattanii akka gaarummaarra oolchitan adaraa keessan isinitti hima. Mee gara qophii keenyaatti osoo hin darbiin dura namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Adaraa keessan sabiskiraayib godhaa. Na jajjabeessaa. Akkasumas wantoota haaraa qabadhee akka isiniif dhiyaadhuu fi akkasumas yoo isinitti tola viidiyoon koo laayikii naaf godha. Yoo hin ta'u ta'es yookiin hin jaallanne ta'es dislaayik naaf godha. Naaf jajjabina naaf kennaa jechuudha. Mee gara qophii keenyaatti waliin darbinu kooddota akkamiiti kan jedhu kooddii 5 qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru keessaati. Mee isin agarsiisa. Nafaana ta'a sirriitti na caqasaa. Kooddiin kun baay'ee isin barbaachisa. Inni jalqabaa gara paadii bilbila keenyaa yookiin bilbila ittiin dawwallu seennee kooddii jalqabaa isin hubachiisaa jechuudha. Kooddii tokkoffaa irratti yookiin isa jalqabaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru yeroo namni isiniif bilbilamu bilbilli keessan qabamaan yookiin nama waliin haasa'aa jira akka inni jedhu yoo barbaadanii gara kooddii urjii 21 urjii 9 riqicha gootanii dawwaltu jechuudha. Ergasiitii in gootu. Yeroo namni isiniif bilbilu bilbilli keessan nama waliin haasa'an jira yookiin qabamaan akkasiin jettan gochuu yoo barbaadanii kana gootu jechuudha. Milkaanaan galmooftaniitu kan jedhutu isiniif dhufa jechuudha. Akka inni bilbilli keessan intini ta'e yeroo namni isiniif bilbilu forwarding yookiin qabamaadha nama waliin haasa'aa jira jedhee akka isin hubattanii fi akkamitti immoo godheen jiraaf godhee hin jiru isaa hubachuu yoo barbaadanii haaluma salphaadhaan gara mataa bilbila keessanii irratti akka notifikashiniitti isinii fida. Forwarding calls jedhee jira. All forwarding calls jedheera. Akka kanatti isinii fidaa jechuudha. Irraa haquu yoo barbaadde immoo akkamitti irraa haquu dandeessu? Inni jalqabaa irraa haquudhaaf kooddii hamaa akka inni weetingii yookiin nama waliin haasa'an jira akka inni hin jenne yoo barbaadde immoo gabaabaadhumatti riqicha 21 riqicha goonee bilbilaa jechuudha lakkoofsuma ammaa irratti. Service has been disabled jedhee jira jechuudha. Irraa dhaamsitanii jirtu yookiin addaan citeera kan jedhu isinii fida. Inni tokkoffaa akkaataa itti bilbilli keenya yeroo nu bilbilamu namni akka inni nama waliin haasa'aa jiru isin hubachiisee jira. Akkamittiin akka irraa gottaniis yookiin akkamittiin akka tajaajilicha addaan kuteen isin agarsiisee jira. Inni lammaffaatti kan qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru. Inni lammaffaatti qophii koo har'aa keessatti qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru yeroo namni isiniif bilbilu yookiin akka daayivertii ta'u yookiin forwarding ta'u lakkoofsa biraa irratti akka inni darbu yoo gochuu barbaadanii karaa gabaabaa urjii 21 urjii lakkoofsa irratti galchuu barbaadanii yookiin lakkoofsa kana irratti daayivertii naaf ta'u yookiin forwarding naaf ta'u jettanii itti amantanii yookiin gochuu yoo barbaadanii lakkoofsa irratti darbuu barbaadanii fakkeenyaaf lakkoofsa kana irratti akka inni naaf darbuu gochaa jira jechuudha. Milkaanaan galmooftaniitu kan jedhutu isiniif dhufa. Akkamittiin akka inni hidhamee jiru yookiin akka inni nama forwarding ta'aa jiru immoo baruu dandeenya kan jedhuu fi ammas haaluma salphaadhaan kooddonni kun mataa isaanii irratti isiniif kaa'u. Forwarding all calls jedhee isinii fidee jira. Lakkoofsi hundumtuu gara bilbila lakkoofsa ammatti galchetti darbaa jira kan jedhudha. Akkamittiidhaan yoo baruu barbaanne immoo karaa gabaabaa 21 riqicha lakkoofsa kanarratti forwarding ta'aa jira kan jedhu isinii fidaa jechuudha.
akkamitti immoo irraa tajaajilicha yookiin distaabildi gochuu dandeenya kan jedhuuf immoo yookiin addaan kutuu dandeenya kan jedhuuf immoo inni jalqaba ammas gara paadii keenyaa seenne riqicha 21 riqicha goone ammas bilbila ammaa irratti in goonaa jechuudha. milkaa'ina irraa haqxaniitu kan jedhutu isiniifuudhaaf fidaa jechuudha. Hayyee hordoftoota tokko akka waa irraa barachaa jirtan abdiin qaba. Koodiin kun barreeffadhaa yookiin diskiripshinii irratti isiniif hin kaa'a. Baay'ee koodii baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaa immoo kan isiniif dhiyaatee jiru koodii baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Inni kun koodii baay'ee mistiraawii koodii yookiin koodii baay'ee iccitii ta'edha. Koodii kana akka isamaa notifikashinii illee nu fidu mataa irratti akka inni hidhamee jiruu fi hidhamee hin jirre adda baafachuu hin dandeenyu yoo koodota sana adda hin baafannu ta'e jechuudha. Koodii inni kun immoo maaliif nu gargaara yoo jettan barreeffamaaf ergaa barreeffamaa yookiin teekstii adda addaas akka nama sanaaf galu akkasumas yoo nama sanaaf bilbilame illee kaafnee akka dhaggeeffannu akkasumas wantoota nama sanaaf bilbilamanii bilbiloota sana kaasuu ni dandeenya jechuudha. Koodiin kun koodii baay'ee achi keessaa adda kan isa godhudha. Notifikashinii tokko malee silkiin keenya yookiin bilbilli keenya akka inni hidhamee jiru nutti agarsiisu haala koodii keenyaa yoo koodii barree malee adda baafachuu hin dandeenyu jechuudha. Mee akkamittiin bilbila keenya akka bilbila sanaa hidhuu dandeenya yookiin bilbila nama biraa irratti bilbila koo irratti bilbila kana akka bilbila koo irratti naaf galu wantoota isaaf dabalamanii nama isaaf dabalan akka inni naaf dhufu gochuu danda'a kan jedhuu fi inni jalqabaa urjii 61 urjii lakkoofsa irratti naaf galu lakkoofsa kun galchadha lakkoofsa irratti naaf galuu qaba jedhee lakkoofsa irratti milkaa'inaan galmooftaniitu jedha inni kunis jechuudha. Koodiin kun koodii akka isa kan argiteetu hordoftoota notifikashinii tokkollee osoo hin fidin bilbilli keenya hidhamee jira jechuudha. Akkamittiin kan hidhamee jiru immoo baruu dandeenya kan jedhuuf immoo lakkoofsa ammaa irratti akkamitti akka inni darbaa jiru baruu dandeenya kan jedhuuf immoo inni jalqabaa gara paadii keenyaa seennee ammas urjii riqicha 61 riqicha erga goonee booda hin goonaa jechuudha ammas. Lakkoofsi kun deegaa akkasii dura singilaa forwarding godhatee jira kan jedhutu isiniif dhufaa jechuudha. Akkamittiin irraa haquu dandeenya kan jedhuuf immoo inni jalqabaa riqicha 61 riqicha goonee ammas hin goonaa jechuudha. Milkaa'ina irraa haqxaniitu kan jedhutu isiniif dhufaa jechuudha. Koodii amma maate 3 isiniif barsiisee jira. Koodiin kun akka warraa barachaa jirtan abdiin qaba. Koodii kana adaraa keessanii garummaadhaaf akka irra oolchitanii isin hubachiisa. Ammas baay'ee wantoota barbaachisoodha. Baruu gaariirra jedheeti wanta irraa baratte immoo garummaarra naaf oolchaa isiniin jedhee isin hubachiisaa jira. Hayyee koodiin koo inni arfaffaa immoo kool weetingiidha. Kool weetingii akkamittiin yookiin fakkeenyaaf yeroo namni bilbilli biraa akka irratti galee nurra kenne akkamittiin gochuu dandeenya inni jedhu koodiin koo inni arfaffaa isa kanadha. Akkamittiin yeroo namni fakkeenyaaf nu bilbilu akkamittiidhaan akka namni singilii ta'e yookiin akka namni biraa irratti galee nurra kenne gochuu dandeenya inni jedhuuf immoo koodiin koo inni arfaffaa immoo ammas gara paadii bilbila keenyaa seennee urjii riqicha 43 riqicha goonee ammas hin goonaa jechuudha. Yeroo namni lama ta'ee galu akka inni tokko ta'ee qofa galu goonee jirra jechuudha. Enabled for voice jedhee jira. Enabled ta'ee jira yookiin adeemsiftanii jirtu yookiin ta'ee jira gootanii jirtu kan jedhudha. Inni kun akkas argite akkamitti immoo tajaajilicha immoo akka inni lama ta'ee magalu guutti deebisuu dandeenya yookiin akka isa jalqabaatti deebisuu dandeenya kan jedhuuf immoo karaa gabaabaa ammasii gara paadii keenya seennee riqicha 43 riqicha goonee haala salphaadhaan irraa addaan kutuu dandeenya jechuudha. Disteebildi jedhee jira yookiin aamsiftanii jirtu addaan citeeraa kan jedhudha. Koodiin koo inni shanaffaatti isin dabarsa. Daawwattoota koo akka warraa barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Inni shanaffaa immoo bilbilli keenya yoo biizii ta'e akkamittiidhaani gara lakkoofsa biraatti dabarsuu dandeenya kan jedhudha. Yeroo biizii ta'e hojjechuun fakkeenyaaf yeroo namni nu bilbilu
gara lakkoofsa biraatti akka inni darbu jechuudha osoo nuun haasofnu akka namni biraatti darbee haasa'u gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf naggaadonni yookiin daldaltoonni yeroo baay'ee kan isaan dhiphatanii silkii tokko qabatanii yeroo baay'ee namni adda addaa yoo irratti bilbilee biizii ta'ee isaan rakkisaa. Kanaafuu nama biraa dabarsee lakkoofsa biraa irratti akka isaan dabarsanii bilbilan gochuu ni dandeenya jechuudha. Haala gabaabaan akkamittiin gochuu dandeenya kan jedhuuf inni koodiin koo inni shanaffaa fi inni xumura urjii riqicha 67 ifama riqicha 67 riqicha goonee lakkoofsa irratti daayivartii gochuu barbaannu yookiin foorwaardingi gochuu dandeenyu yeroo biizii ta'u kamiin gochuu dandeenya isa jedhuutti isin dabarsaa. Lakkoofsicha ittiin haxxuu jechuudha. Haala gabaabaan lakkoofsa ittiin naqee isin agarsiisa. Yeroon biizii ta'u lakkoofsa kana irratti naaf darbaa jira jechuudha. Milkaa'inaan galmooftaniitu kan jedhudha. Yeroo biizii ta'u lakkoofsa ammaa irratti haala gabaabaadhaan yookiin haala salphaadhaan bilbilli koo kun gara lakkoofsa ammaa irratti darbaa jira jechuudha. Akkamittiin tajaajilicha akka namni biizii ta'e darbaa jiru akkamittiin baruu dandeenya, eenyuurraa fudhachaa jira kan jedhuuf immoo baruudhaaf urjii riqicha 67 riqicha goonee baruu ni dandeenya jechuudha. Yeroo biizii ta'u eenyuudhaaf darbaa akka jiru lakkoofsa kanatti foorwaardingi ta'aa jira jechuudha. Akkamittiin nama kana irraa balleessuu dandeenya yookiin tajaajilicha immoo addaan kutuu dandeenya inni jedhuuf immoo karaa gabaabaa ammas riqicha 67 riqicha goonee ammas hin goonaa jechuudha. Disteebilii ta'ee jira irraa haqxanii jirtu yookiin dhaabdanii jirtu kan jedhudha. Hayyee hordoftoota koo qophiin koo har'aa kana fakkaata. Akka waan irraa baratan abdii guddaan qaba. Koodonni kun kooddii baay'ee barbaachisaadha. Namoonni kamiyyuu moobaayiliin namni fayyadamu hundumtuu kooddii kana baruun baay'ee barbaachisaadha jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kooddiin kun kan hojjetu Itoophiyaa keessatti akka inni ta'u beekamaadha. Kooddii Itoophiyaa gahaadha. Kooddii amma isin barsiisaa ture. Akka waan guddaa irraa baratan abdii guddaan qaba. Hiriyoota keessaniif maatii keessaniif sheerii godhaa waan baratan yaada keessanis koomentii naaf gochuu hin dagatina. Irraa keessan sabiskiraayib godhaan jajjabeessaa laayikii naaf gochuu hin dagatina. Yoo viidiyoon kun sitti hin tolle illee dislaayikii yoo naaf gootanii ani waa irraa baradhaa jechuudha. Hayyee qophiin koo warraa kana fakkaatti hanga qophii biraa qabadhee isiniif dhiyaadhutti gama kootiin nagaatti naaf tura. Nagaatti.